jalqaba bara 1990 fi dhuma 2000tti waggoottan 10 duratti namni akka ishee beekamaa hin turre. Beekumsa olaanaa kan horatte aadaa fi duudhaa biyya ishee yeroo hunda kabajjee fi jaallattee kan jiraattu, hojiiwwan hojjettenis dubartii kabajaa argattedha. Akka garbaatti hojjettee yeroo ammaatti jireenya qananii jiraachaa kan jirtudha. Dhuma bara 1990tti dargaggoo fi dhiira jaalala isheetiin jilgeenfatee fi imimmaan maddii isaa irraa hin yaafne argachuun rakkisaa ture. Amalaan naamusa gaarii kan qabdu, bultii isheetiifis amanamummaan kan jiraattu dubartiin kun dhaabbilee idil addunyaa gurguddoofis ambaasaadara ta'uun tajaajilaa jirti. Maatii ishee darbee biyya isheetiifis boontuu fi badhaatuu kan taate dubartiin kun addunyaa kanarratti namni maqaa ishee hin beeku jedhu hin jiru yoo jedhame soba hin ta'u. Akkam jirtu maatii chaanalii ajaa'ibaa keenya. Har'aaf namoota hedduu biratti waa'ee dubartii kabajaa fi jaalala guddaa kan argatte, yeroo ammaattis jireenya qananii jiraachaa kan jirtu qindeeffannee dhiyaanneerra waan ta'eef hanga xumuraatti nu waliin turadha affeerraan keenya. Viidiyoo seenessaa kana kan jaallattan yoo ta'e laayik godhaa, namoota jaallattaniifis sheer godhaa. Haaraa kan taatan immoo sabiskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafanna. Mootittii Bollywood Kaariinaa Kaapuur adoolessa 21 bara 1980 dhalatte. Maatiin ishees artii of keessaa kan qaban Bollywood keessattis beekamtii kan argatanidha. Abbaan ishee Raandir Kaapuur yoo ta'u, haati ishee immoo Baabitaa jedhamti. Ijoollummaa ishee irraa kaasee faana haadhaa fi abbaa ishee hordofuun fedhii guddaa qabdi turte. Jireenya ishee artiif of kennitee taphachuu irrattis abjuu guddaa qabdi turte. Manneen barnootaa adda addaatti baratteetti. Gowwaa ta'urraa barachuun wayyaa akkuma jedhamutti, akkasumas taphattuu ta'uu fi dubbisuu fi barachuu akkasumas beekumsa horachuu wayyaa jechuun sammuu ishee gombisaa beekumsaa taasisuu kan itti fufte. Barnoota ishee sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Jaambaanii Mombaayitti, barnoota ishee sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa Wiiliyaam Girls School Daahirdan kan jedhamu keessattidha kan baratte. Barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa erga xumuratteen booda barnoonni amma anaaf gahaadha jettee hin murteeffanne, gara Booliwuditti hin qajeelle. Inumaayyuu beekumsa dabalataa argachuuf gara kolleejjii Mitihaabiitti seentee waggaa 2 fi hojii daldalaa barachuun barnoota ishee itti fufte. Gara Ameerikaa osoo hin deemin dura yuunivarsiitii beekamaa Harvard keessatti ji'a 3 fi maayikiroo kompiitaraa baratteetti. Sana boodas gara biyya dhaloota ishee Hindiitti deebitee kolleejjii mootummaa Mombaayitti argamu keessatti seera baratte. Yeroo sana ture hojii yookiin jireenya koo guutuu fi beekumsa gahaa argadheera jettee yaaduun gara abjuu ijoollummaa ishee sanatti kan ta'e taatummaatti seente. Kaariinaan bara 2000 keessadha fiilmii ishee jalqabaa daawwattotaa fi kan dhiyeessite. Abdiin ishee ijoollummaa sunis jalqabee egeree ishee kan agarsiisu ture. Ishee dursee Booliwuditti beekamtii fi jaallatamummaa kan argate Abhishek Baachaan waliin ta'uun fiilmii Rifiwujii jedhamu fiilmii jalqabaa Kaariinaa Kaapuuriif ta'eera. Fiilmiin kunis akka fiilmii jalqabaa ishee osoo hin taane kanaan dura muuxannoo olaanoo kan qabdu fakkaatuu fi ittiin beekamtedha. Namoonni baay'eenis ija hamaarraa si hambisuu, guddina kee malee kufaatii kee nutti hin agarsiisin jechuun dandeettii ishee jajaniiru. Fiilmii jalqabaa ishee kanaanis waggaadhuma sanatti damee taatuu fiilmii abdii qabeessaa jedhuun injifattee badhaafamuun milkaa'ina taatummaa ishee jalqabdeetti. Haaluma kanaan taatummaa fiilmii Booliwud ishee erga eegalteen booda imala ishee gara fuulduraatti itti fufteetti. Milkaa'ina irrattis milkaa'ina kuufachuu jalqabde. Taatummaa addunyaa isheetiinis fiilmiiwwan hojjette keessaa adda dureen kan waamamuu fi Kaabii Guush Kaabii Gaam jedhamu ni eerama. Fiilmiin kun dandeettiin artii taatummaa ishee sirriitti kan itti mul'atedha. Bara 2004tti daawwattootaaf kan dhiyaate fiilmiin Chaamilii jedhamu immoo baay'ee kan jaallatameef ture. Kaapiriinaan fiilmii kanarratti dubartii laphee gaarii qabdu garuu immoo hojii salqunnamtiitiin galii argattuun kan jiraatu ta'uun ni ture fiilmii kana kan hojjette. Fiilmiin kun sammuu fi yaadannoo namoota hedduu keessatti waan hafeef Kaariinaa Kaapuurii fi carraawwan haaraa mul'ata fuulduraa kan saaqeef ture. Fiilmii ishee bu'aa qabeessa kanaan boodas fiilmiiwwan Yuuvaa, Umkaaraa, Duuvii fi kanneen biroo irratti walitti aansuun hirmaattee hojjetteetti. Fiilmii kamiinuu hojjechuu akka dandeessus mirkaneessiteetti. Hunda galeessaa ta'uun fiilmiiwwan adda addaa irratti eenyummaa fi amala hedduu qabachuun fiilmiiwwan hojjechuu itti fufuun Fiidaa, Aayitiraaz, Holchul, Chupchupkee, Taashaanii fi Ideet fiilmiiwwan jedhaman irratti taatummaan hirmaatteetti.
Fiilmiiwwan kunneen boodas industirii fiilmii Booliwud keessatti taatota adda durummaan eeramanii fi tarree A keessatti tarreeffaman keessatti ramadaman keessaa tokko ta'uu dandeesseetti. Jalqaba irratti beekumsaa fi barnootaan kan of ijaarte Kaarinaan booda irrattis beekamtii fi jaalatamummaa booda galii argattuunis haala jireenya qananii guddaa keessa daakuu jalqabdeetti. Akkuma duraan isiniif caqasnetti Kaarinaan Booliwud keessatti taatota sadarkaa tokkoffaa irratti ramadaman keessaa tokko ta'uu waan dandeesseef maallaqni isheef kaffalamus olaanaadha. Ragaaleen tokko tokko akka agarsiisanitti Kaarinaan fiilmii tokko waan hojjetteef qofa hanga ruupii Hindii miiliyoona 80 ni kaffalamaaf. Gara maallaqa biyya keenyaatti wayita jijjiiramu immoo birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 25 oliitu fiilmii tokkoo fi kaffalamaaf jechuu keenyadha. Kaarinaan taatummaan alattisii dabalataan Hindii gurguddoo ta'uun galii olaanaa gara kiisa isheetti gashachaa jirti. Tattaaffii fi beekumsa isheetiin of kan guddistee jaallatamtuu fi kabajamtuun Booliwud kun dhaabbilee ambaasadaraa biraandii taatee hojjechaa jirtuuf irraa yoo xiqqaate ruupii Indiyaa miiliyoona 35 yookiin immoo birrii miiliyoona 53 ol ni kaffalamaaf. Hindiis ta'e addunyaa irratti shubbisa yookiin daansii isheetiin kan beekamtu qophii televezyiinaa Indiyaan riyaalitii shoo irrattis abbaa murtee ta'uun hirmaatteetti. Kaarinaan hirmaannaa ishee kanaafis ruupii miiliyoona 20tu kaffalamaaf. Fiilmota Booliwud baay'ee jaallatamaa irratti dandeettii ishee ajaa'ibaatiin hirmaachaa hojjechaa kan jirtu Kariinaa Kaapuur dameewwan fiilmii beeksisaa fi kanneen biroo galiiwwanii fi kaffaltiiwwan argattuun yeroo ammaatti qabeenya waliigalaa ishee ruupii biiliyoona 3 fi miiliyoona 200 fi miiliyoona 88 yookiin birriidhaan biiliyoona 4 fi miiliyoona 800 fi miiliyoona 50 ol akka ga'uusii himamaa jira. Hangi qabeenya aartistii kanaas Sinimaana Hindi hagam akka guddatee fi taatonni isii keessumaa kan bebbeekamoo ta'an kaffaltiin argatan olaanaa ta'uunsaa ifaan kan calaqqisudha. Kariinaa Kaapuur qabeenya hedduus horatteetti. Magaalaa Mumbaayitti kan argamu gamoo Fortuun jedhamu irratti apartamaa kireeffatteen miseensa maatii ishee waliin waggoota 10 fi kan keessa jiraattedha. Beekamtiin ishee guddachaa galiin ishees akkuma argamootti ol kaawwata deemutti abbaa manaa ishee Saayif Alii Kaahin waliin ta'uun magaalaa Mumbaayitti viillaa abbaa darbii 4 bitataniiru. Viillaan kunis calluma jedhee viillaa idilee miti. Beekamtii fi qabeenya ishee sadarkaa gituun qananiin kan hojjetamedha. Kan darbe yoo hin jiraanne kan fuulduraa hin jiru akkuma jedhamutti wantoonni seenaa Hindi agarsiisanis diizaayinii viillaa kanarratti hammatamaniiru. Taatuun kun barumsaan kan qaarite waan taateef mana jireenyaa ishee kana keessatti kutaan kitaabaa yookiin laayibireerii bal'aa fi kitaaba baay'ee qabu ni argama. Hindiin Ingiliziin jaarraawwan hedduu fi koloniin waan bitamtee fi seenaan hedduu dhaaltee ni argama. Mana jireenyaa Kariinaa Kaapuur keessatti meeshaalee mukaa fi kanneen biroo faayidaa irra oolan kan Ingiliz waliin kan wal fakkaatudha. Ragaaleen kunneen akka mul'isanitti taanaan viillaan fedhii isheetiin babbareechite kun birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 50tti ni tilmaamama. Abbaa warraa fi haati warraa Kariinaa Kaapuur fi Alii Kaahin jireenyi biyyi isaanii wayita isaan nuffisiisu bashannanuu fi qilleensa jijjiirachuuf jecha bakkawwan hedduu ni daawwatu. Yeroo baay'ee garuu gara Siwiizerlaand ni imalu. Innaa gara biyya kanaatti imalanis akka namoota kaanii mana keessummaa yookiin gast haawus yookiin loojii kireeffatanii osoo hin taane mana isaanii dhuunfaattidha kan bashannanan. Mana jireenyaa kana ruupii miiliyoona 200 fi miiliyoona 20 yookiin birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 34 ture kan bitatan. Kariinaa Kaapuur daandiiwwan Niw Deelii fi Mumbaayitti konkolaattota bashannanaa fi hojii fi fayyadamtus ni qabdi. Taatuun abbaa biiliyooneraa kun konkolaattota gatii guddaa baasanii fi qananii ta'an hedduus horattee dhuunfatteetti. Kanneen keessaa immoo Mercedes Benz C-Class tokko yoo ta'u, konkolaataan qananii Jarmanitti hojjetame kun industirii automootiivii jabanni kun irra ga'e hunda kan haammatedha. Konkolaataa kana bitachuufis ruupii miiliyoona 14 baasii taasifteetti. Konkolaataan kan biraa qananii fi gatii guddaa baasu immoo Lexus LX 470 kan jedhamuu fi bakka dhaabbii konkolaataa Kariinaa Kaapuur keessaa kabaja guddaan kan dhaabbatedha. Gatiin konkolaataa kanaas ruupii Hindii miiliyoona 30 ni gaha jedhamee tilmaamameera. Konkolaattonni Audi fi Range Rover Sport SUVs Kariinaan kan itti fayyadamtudha. Kariinaa Kaapuur addunyaa ispoortii keessattis hirmaachaa jirti. Sosochiiwwan ispoortii taasisaa jirtu keessaas taataa jaallatamaa abbaa manaa ishee waliin kan bulchan garee kirikeetii ni qabdi.
Osuma jennu dorgommiin kirikeetii lammiilee Hindii biratti gosa ispoortii adda durummaan jaalatamudha. Gareen kirikeetii isaanii kunis Tigers of Calcutta jedhameetu waamama. Gareen kun Premier League Hindii irratti hirmaachuun morkataa jira. Bara darbee ji'a bitootessaa keessa gareen kun Premier League Hindiin waancaa kirikeetii kaasuu kan danda'edha. Kanaanis toora miidiyaa hawaasummaa isheetiin nuti lammiileen Indiyaa kirikeetii gosa ispoortii akka lubbuu keenyaatti kan jaallannudha. Gosa ispoortii kanaan abbaa qabeenyaa garee seenaa kan galmeesse ta'uu kootti baay'ee gammadeera. Booneera. Dargaggoota kirikeetii baay'ee jaallatanii fi carraa uumuu kootti baay'ee gammadeera jechuun gammachuutti dhagahame dabarsiteetti. Osuma jennu Kariinaa Kaapuur taataa Booliwud kan ta'e abbaa manaa ishee Alii Kaahin waliin godoo yookiin maatii kan hundeeffatan bara faranjoota 2012 ture. Jechuunis waggoottan 12 har'aa jechuudha. Yeroo ammaattis ijoollee 2 horataniiru. Yeroo sanatti Sa'iif jilgeeffatee qubeelaan quba isheetti kaa'ee fi qubeelaa calluma jedhee baratame hin turre. Kabajaa fi sadarkaa ishee kan madaalu daayimandii pilaatinimii kaaraatii 5 kan kaa'eef. Gatiin isaas ruupii miliyoona 5 yookiin birrii miliyoona 8 kan siqudha. Ji'a fulbaanaa darbettis guyyaa dhalootaa waggaa 44ffaa ishee kan kabajatte taatuun kun ammas akkuma dargaggeettii waggaa 20mootaa keessatti argamanittidha. Bareedinnii fi sosochiin ishee hundi kennaa bareedinaa fi dhiigaa faashinii ta'uu gonfatteetti. Isheenis meeshaalee bareedina ishee kana faayessan yeroo hunda ni fayyadamti. Kariinaan akkuma qosaatti borsaan ishee irree isheetti qabattee deemtu gatiin isaa baay'ee olaanaadha. Yeroo baay'ee qabachuu kan jaallattu biraandiin borsaa chaanaalii jedhamu ruupii miliyoona 8 kan itti dhangala'edha. Keenyaan immoo gara birrii miliyoona 13 jechuudha. Borsaawwan baay'ee kan jaallattu Kariinaan addunyaa irratti borsaa dubartootaa qaalii ta'e Hermes Birkins yoo xinnaate 2 ni qabdi. Borsaa qaalii kana bituufis ruupii miliyoona 100 fi miliyoona 30 yookiin birrii miliyoona 200 ta'u akka qosaatti kennitee deebiteetti. Kabajamtoota chaanelii ajaa'ibaa keenya har'aaf waa'ee Kariinaa Kaapuur ilaalchisee kan qindeeffanne kanumaan xumurameera. Akkuma kanaan dura chaanelii keenyaaf namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuunii fi mallattoo bilbiltuu tuquun maatummaa keessan akka dinsitan yaadaa fi eeroo keessanis akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafanna. Yeroo fi fayyaa gaarii isiniif hawwina.